Hayyotni uumama dhala namaa yoo qoratan hiddaa fi sanyii irratti hundaa'an yoo ta'u, sanyii dhala namaa bakka sadiitti qoodanii kaa'aniiru. Isaan kun sanyii warra Kuush, warra hangafa Afrikaa, sanyii Mongoloid, warra Afrikaa irraa gara Eeshiyaatti godaananii fi sanyii Aayiriyaansii warra Afrikaa irraa gara Awurooppaatti godaananidha. Warra hangafoota Afrikaa Kuush keessaa Oromoon saba guddicha gosa Bahima, Balbala, Mana, Bitimaa, Ibiddaa fi maatiin gurmaa'ee jiraatu ta'uu dabalataan hayyotni akka Asmoroom Laggasem 1973, Kiiley 1992 fi Kingston 1967 qorannoo isaaniitiin ragaa ba'aniiru. Oromoon haala qubsuma lafa isaatii fi baay'ina uummata isaatiin saba guddicha baha Afrikaa akka ta'e ragaa qabatamaan jiraachuusaa qorataa seenaa kan ta'an Profeesar Mohaammed Hassan qorannoo bara 1990 taasisaniin mirkaneessaniiru. Qorataan seenaa biyya Jarman Leewis jedhamu ammoo kitaaba isaa 1965 barreesseen Oromoon uummata afaan mataa isaa qabu garee warra Kuush jalatti ramadamu kaaba baha Itiyoophiyaatii kaasee hanga Keeniyaa akkasumas hanga lixa biyya Sudaanitti qubatee jiru ta'uusaas raggaasiseera. Kaabni baha Afrikaa kun Itiyoophiyaa dabalatee jechuudha biyyoota tulluuwwan itti baay'atanidha. Tulluuwwaniin oggaa qoqqoodaman afaan adda addaa loogaa ofii adda addaa uummachaa dhufan. Qoodiinsatu uumame. Qoodiinsa afaanota adda addaatti uummanni kun kana keessaa uummanni Oromoo tokko, Beejjan tokko, Somaaleen tokko, Afaar tokko, Saahoon tokko. Amma kun uummata Kuushotaati. Iddoo baay'eetti qoqqoodame. Warri dhugaa barreessanii dhugaadhaan adeemanii dhugaadhaan xiinxalanii saba kana beekanii akka inni hundee saba Kuush keessaa tokko ta'e isa duraa akka ta'e mirkaneessaniiru. Saba Kuush keessaayyuu hundee qabeessa, seena qabeessa, bal'inaan kan guddate, instituushinii adda addaa kan qabu. Sabaa fi sablammoota Itiyoophiyaa keessa jiran keessaas Oromoon lakkoofsaan harka caalu qabatee akka jiru Leewis qorannoo isaa bara 1984 taasiseen dhugaa baheera. Dr. Gammachuu Magarsaa qorannoo bara 1993 taasisaniin Oromoon dameelee sabboof goonaa, Maccaatuu lama, Sikkoo Mandoo, Kontoma Daarimuu, Raayyaa Aseeboot, Ituu Humbaanaa fi Arfan Qallootti qoqqoodameen babal'achuusaa himaniiru. Sanyiin warra Seem bakka dhaloota isaanii Yemen kibbaa bakka Diraamoot jedhamurraa Galaana Diimaas ce'uudhaan Kuushota keessumaa saba guddicha gaafa Afrikaa Oromoo irratti duula sanyii balleessuu geggeessaa dhufaniin mootummaa Kuushotaa ammoo yeroo xumuraatiif Meeroo irraa kan barbadeessan dhaloota Kiristoosiin booda naannoo waggoota 330niiti. Mootichi Izaanaa kallattii kaaba baha Itiyoophiyaatiin waraana lakkoofsaan hedduu ta'e qabateem mootummaa warra Kuushotaa Meeroo irraa barbadeessuun mootummaa Aksuum gara Abisiiniyaatti as ceesisee jira. Mootummaan Aksuum galaana ce'ee gara Itiyoophiyaatti dhufuun isaa Kuushota hacuuccaa jala galchaa dhufe. Keessumaa sabni Oromoo qe'ee dhaloota isaarraa dhiibamuu itti fufe. Waraanni kun waggoota 900 oliif saba Oromoo irratti geggeessamaa tureera. Waraana kana ofirraa qoluun lafa isaa irraa dhiibame deebisee qubachuudhaaf Oromoon garee Booranaa fi Baarontummaatti qoodameem waraana buttaa 12 yookaan immoo waggoota 96tti siqaniif waraaneera. Waraana garee Baarontummaatti ramadamanii waraanaa turan keessaa Oromoon Walloo isa tokkodha. Bara 1340 keessa yeroo Amda Tsiyoon warra gaaraa gurmeessee gadi dhufe sana jalumaa siqaa of gurmeessaa deemanii bara 1522 keessatti Oromoon hin socho'e. Sochiin isaa kun immoo ba'aatu bakkeedhaa itti baay'ate, qilleensa guddaatu itti dhufe. Amma yeroo kana gadaasaa haareffateetu bara 1522tti innis ofirraa qolachuudhaaf akka sabaatti socho'eera. Qorattoonni ዩኒቨርሲቲ ወሎ kan jedhan ወሎ ያው የተገኘው ከኦሮሞ ነው
የኦሮሞ ቃል ነው። ወሎ የሚባለው ሰባት ቤት ወሎ ነው። አሁን እዚህም አካባቢ ሰባት ቤት ወሎ ሚል ሽማግሎች ይናገራሉ። ይሄ ሰባት ቤት ወሎ ራሱን የቻለ አንድ ግንድ ነው። የቦረናው ዘርፍ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ይዞ አሁን ቦረና የሚባለው አካባቢ ላይ ወደዛ እንቅስቃሴ ያደረገ ሰባት ቤት ወሎ የሚባል አለ። አሁን ወረባቦ፣ ወረሄመኖ፣ ወረኢሉ ምናምን የምንለው ማለት ነው። ሌላ ራሱ ፕሌስ ነሙማ እዚህ አሁን ከደሴ ከሄድን በኋላ ወደ ወረኢሉ ስንሄድ ጉጉፍቱ የምትባል ቦታ አለች። ጉጉፍቱ ራሱ በኦሮሞኛ ሌላ ትርጉም ያለው ነው። ቦሩ እዚህ ሌላው የሚገርምህ ወልዲያ አለች። አሁን ወልዲያ ያው የሰሜን ወሎ ዋና ከተማ ናት። ግን አንድ ወቅት ምን ሲባል ሰማሁኝ፣ ወልዲያ ማለት መገናኛ ነው አሉ። እኔ ተወለድኩበት መንደር የአባይ ገባር የሆኑ ወንዞች አሉ። እነዛ ወንዞች የሚገናኙበት ከዛ ወደ አባይ የሚፈሱበት ወልዲያ ይባላል። አየኸው እና እንደዚህ ነው። ወሎ ኬሰ ብይ ቶኮ አማራ ሳይንቲሌ እነ ትሬ ኦዴፈደን ጅራ እንዳው ምሽን ዘሪን ሺ ወራው መኖት ወሎ ኬሰ ቀኤን ተከመንሻ ጃታቱ አማርን ጅሩ ኦሮሞን erga lafasaa duraan irraa buqqa'etti deebi'ee booda arjummaadhaan hammachiisummaadhaan moggaafachuun guddifachuun ofitti qabee jiraachisuu eegaleem. Sosochii kana keessatti walloon bulchiisa mootummaa Gondor keessatti hirmaachuun bara mootii Susiiniyoos irraa eegaleem waggoota 300 caalaniif biyya bulcheera. Jaarraa kudha jaafaa keessa qabsoo godhan biyya isaa bilisoomse, diina isaa baase. deebi'eetis tasgabbaa'ee taa'eet amantaa jaraarree fudhateet musliimas kan kiristaanaas fudhateet kaanirree ofitti moggaasee walumaan jiraate. Afaan Oromoos afaan masaraa mootummaa Gondor ta'ee yeroo dheeraadhaaf tajaajilaa turuusaa ragaatu agarsiisa. ለረጅም ጊዜ ማለት ነው የኦሮሞኛ ቋንቋ እንደ ቤተ መንግስት ቋንቋ ሆኖ ያገለግል ነበር ማለት ነው። ወሎን bara Gondor magaalaa guddittii Itoophiyaa turte sanitti warra duraan isa waraanaa turan waliin aangoo qooddateem waliin bulchuun isaa Oromoon mirgi koo kan biroo qixa haa ta'u jechuu malee olaantummaa saba biraa irratti agarsiisuuf fedhii akka hin qabnellee agarsiisee jira. Hiddi sabboonummaa isaanii osoo hin citin as ga'e walloon ofumaa isaanii balbala 8tti qoodamanii wal horaniiru. Ijoollee walloo 8 warra raayyaa, warra himanuu, warra qaalluu, warra qobboo, warra iluu, warra baabboo, warra ejjuu fi warra waayyuuti. እዚህ ራያ ቆቦ አለ። ቦረና ውስጥ በጣም ሰፊ ቀበሌ የሆነ ቆቦ የሚባል አለ። እዚህ ራያ ውስጥ ሌንጮ የሚባል ቦታ አለ። ቦረና ውስጥ ሌንጮ የሚባል ትልቅ ቀበሌ አለ። ሌላ ቦረና ውስጥ አሁን መንደዩ አለ። ሌላ ቦታ መንደዩ አለ። ጎሎልቻ አለ። እዚያም ጎሎልቻ አለ። አሁን እኛ ዘንድ ስቲል ነው ለምለም ሳር ያለበትን አካባቢ ጨፌ ነው የምንለው። እያንዳንዱ ወንዝ ደግሞ ስታይ አሁን በለገ ነው፣ ለገጎራ፣ ለገሎሚ፣ ለገዳባ እንደዛ እያለ የሚጠራበትም አጋጣሚ አለ። ሀረጉ ወደ እንትኑ ነው የሚያደለው ወደ ኦሮሞ ወሪ ወሎ ጂአሙ ኩኒ ሐማዳቄ ትግራይ ጀለገሁ ወሎ ወሪ ጂአሙ መቃ ወሎቱን ኦፍዋሙ ልማን ኦሮሞ ልማን በሬንቶቲ ወሎ መካነቱ አንገፈ በሬንቶቲ ኡመኒ ወሎ ኩዋን ስነጃይቡ አፋንቱ በደ መሌ መቃን ብያ መቃን ገንዳ ኢምበኔ ደሴ ከነ ባቱ መርሳ ጃማ መቃ መርሳ ጃማ አማሪ ቀባ ወልዳያ ጃማ ወልዳ እንቀባሬ ጉባዋቹ ጃማ ለጋ ሂዳ ጃማ ኡርጌይሳ ጃ ጋራ ሌንጫ ጃ ዋን ሲያጃይቡ ደሴ ናኖ ዙሪያ ከነ ከይሰት ይወደምት ወረ ሄመኖ ጅራ ወረ ባቦ ጅራ ቦረና ከን ጀደሙ ከይሰሞ አሙማ ከነ ገንደሜ ጋሜ ቀጅራ ከን አፋን ኦሮሞ ዱበት ወሎ ከነ ከይስ አማንተና ወሰነ ደራረት ኦፊ ኪያን ደሜ አርገ በከሰን አመለ ጀርኒ ሱኑቲ ቢልቢሌ ኑቲ ኦሮሞዳ አፋን ኬኛን በረኔ ስርነ ገዳ ከይሰኒ ከነ ፉተኒ
Maaliif mirgi keenya nu eeggamee nuti aadaa Oromootiin afaan keenya maaliif hin baranne kan jedhan ganama galgala nu bilbilaa jiran. Waan goonu dhabne malee. Fakkeenyaaf warra baaboo yoo fudhatte yeroo har'aa kana afaan Oromootiin barannaa nuti Oromoodha uummata heddu jira. Raayyaa keessa hoo galte akkasuma afaan Oromoo kan dubbatu jira. Garuu barnoota argachaa hin jiru. Afaan tokko barnoota urgan arganne aadaan isaa urgan kunuunsamne waan baduuf har'allee kanatu mul'ata. Boorana yoo deemte uummanni guutuu aanaa meeqa afaan Oromoo dubbataa garuu afaan Amaaraatiin barata. Aadaan tokko afaan tokko guddachuu kan danda'u yoo seenaan isaa barreeffame yoo ittiin barate yoo akka ittiin bonu kakaasamedha. Kanaafuu ammas kan darbee jira. Fuunduraaf eenyummaan isaanii mirgi isaanii kabajamanii warruma nuti Oromoodha afaan keenyaan barannaa eenyummaan keenya nu atiksa warruma jedhamu kanaafuu mirgi isaanii kabajamuu fi qabaadheeti ani kanan akka nama tokkootti. Mirga namummati mirga demokrasii miti afaan eenyummaadha dhimma namummati wanta ta'eef dhimmi namummaa kun akka inni kabajamu taasisuu keessatti hojii bal'aan hojii manaati kan qabnu nurraahis naannoo Oromiyaarraahis naannoo Amaaraarraahis mirgi namummaa kan hundaati wanta ta'eef hundi keenya qindoominaan dhimma kana ni hiikna. Gaggeessaa haarawaa amma naannoo keenya wajjin jiru wajjininis dhimmicha irratti marii ni taasisna. Deemsa kanaan dura deemnes itti agarsiisne bakka itti dhaabbates hubachiifne haala saniin dhimmiin kun yoo xinnaate afaan isaaniitiin akka isaan baratan gochuu keessatti gahee tokko ni taphanne jennee qabanneerra. Kanaaf ni milkaa'a kan jedhu abdii qabna. Afaan Oromoo guddachuun isaa kan isaan yaaddesse aangawoonni gita bittootaa tooftaa qabsoo isaanii jijjiiruun afaan tokkoo fi amantaa tokko uumuuf sochii eegalan. Isaan Oromoon akkuma waliin jenne kan barbaadan keessa isa garii qabataniidha. Isa isaan fakkaate isaan maaragii kennaniif. Isa wattaadaraatiif akkuma immoo ilmi Oromoo haa huu jedheen baranne bakkan barbaadan. Ammuma kanallee kunoo kan amma yeroo aduun baatee bariitellee Boorana keessatti afaan ofiitiin baratuu dadhabee Oromoon qulqulluun kan afaan Amaaraa asiin darbee hin beekne dirqamaan itti fe'anii afaan Amaaraa baratuu jira. Kana Oromoo Walloo qofaa miti kun warra afamuuziidhaan ofirraa dhowwee Oromummaa ofii qabatee as ga'e inni asii kun sirna garbummaatti jilbiifatuu didee. Maa Oromoo Walloo umriin isaa waggaa 14 ta'e meeshaa waraanaa bitaa miti. Akka kana ture bar. Sochii kana keessatti qabsoo waraanaa biratti jechoota arrabsoo Oromummaa isaa jibbee gara isaanitti maksiisu Oromoota gidduutti gadi lakkisaa turan. Eenyummaa isaanii akka dagatan kan taasise waa tokko. Sirni yeroo san ture Oromoon akka bineensaatti akka namaatti otoo hin taane akka bineensaatti karaa mana amantaatiin karaa bulchitoota isaaniitiin Oromoo xinneessanii fi cunqursanii waan ilaalaa turaniif uummanni garbummaa jala waan tureef qaanfatee uummanni akka saalfatu eenyummaa isaatti akka hin bonne taasisamaa dhisiidha kan arma gahe. Maalis hin jedhe waannaan Amaaraa inya jaanxilaa asfaawu zarne hin jedhan. Jaanxilaa asfaayochaan asfaa aliiti ilma Ali Buwaruuti ambaasan. Barreessitoonni isaanii immoo qaccee dhaloota Oromoo Walloo gara warra seemitti jijjiiruu eegalan. Yeroo ammaa kana diimoogiraafii isaatii fi afaan isaa eenyummaa isaa yoo bades lafti ni dubbata, mukni ni dubbata, lagni ni dubbata. Oromoo turre jiraata ture jechuudha. Tooftaa kanaan ilmaan Walloo 8 dhala Oromoo booda amaaromsamanii eenyummaa isaanii dagachaa akka adeeman kan isaan taasisan. Uummanni Walloodhaa bal'aadha. Walloo bal'aadha. Ilmaan hedduu qaba. Ilmaan isaa keessaa kan muraasa naannoo kana kan jiraatu. Isa kana yaa'u seenaadhaaf dhiisuutu caala. Maqaa soddummaa, maqaa adda addaa, maqaa maaliitiin kana kanaan nurratti hammi tokko qilleensa jira. Kanatu hamma ijoollee har'a jiru kana qaroominni jaraa qaroomina guddaatti fakkaatee afaan jaraa afaan guddaatti fakkaatee kan ofii tuffachiisee kan isaan godhe
Woma jarri siluma hojjetee achuma godhaa dhufetu qilleensi nu bira ga'ee kanuma jennaan. Warra ofii isaaniitii alaa dhufettu kan isaanii dhobsuudhaa fi Oromoonnis alaa dhufee abbaa biyyaatii mootii biyyi kun kan isaatii mootii warra jedhu barbaadu. Warra seeraa micciiruu seenaa micciiruu barbaadutti waan kana kan odeessu malee ragaan kan nutti mul'isu Oromoon abbaa biyyaa abbaa lafaa biyya kanatti dhalatee biyya kana jiraatee kan jiraataa jiru malee eessayyuu hin dhufne. Ragaan hundaa kan mul'isu abbaa biyya kanaati Oromoon. Asuma jiraatee ammas asuma jira gara duraas asuma akka jiru kan mul'isu ragaan jiru. 8 ilmaan Walloo keessaa garuu Oromoonni godina addaa saba Oromoo Walloo yeroo ammaa afaan Oromoo akkasumas aadaa fi duudhaa isaanii qabatanii hiddi dhaloota isaanii osoo hin citin hagammaatti turan garuu sabboontota Oromoo Walloo 8 keessaa warra seenaan isaan galateeffatudha. Warri amma cimneen fi Oromoo jennee garaa afuuffannee afaan kun nu harkatti hafe kun caakkaa keessatti daggala keessatti baqatuudhaan ofirraa qolatuudhaan yeroo tokko yeroo dadhabne jalaa baqatuudhaan daggala keessatti galata daggalaa qabna nuyi. Saba xiqqaa taanee Walloo kana kee jiraannee diina karaa lachuun nu marse kana qolannee ofirraa dhowarree ka du'e asuma qarbinee lafa teenya irraa nama nu sussoosu dhabnee akkasitti teenya kun gootummaadha. Gootummaa tana cufti Oromoo bahaa kibba jiru qabaatee walirratti duuluu oduun tahin sirna Oromoo irratti duulu ofirraa qolachuu fi ofirraa dhowwuun kaayyoo aadaa keenyaa haa ta'uuti. Oromoon Walloos afaaniif eenyummaa isaa qofa osoo hin taane gootota isaallee saamamaa tureera. Fakkeenyaaf Balaa Zallaqaa Laaqoo Qilxuu Ayyaanoo Galgaliin dhala Oromoo ta'uusaa beektonni yuunivarsiitii Walloo qorannoo isaaniitiin mirkaneessaniiru. የበላይ ዘለቀ ደግሞ እዛ ምንም የለው ጠቅላላ ያው ወደዚሁ ነው። ኢቭን አሁን አንቲል ሪሰንትሊ ቋንቋው ራሱ እዛ የሚነገረው ያው ነበር ኦሮሚያ። አዎ እንደገና የ105 ዓመት የእድሜ ባለጸጋ የነበሩ እሱ ጋር 3 ዓመት የቆዩ በአባቱም በእናቱም ዘመዱ የሆኑ እስከ 7 ቤት የሚቆጥሩ የነገሩንን ነግረውናል። በላይ ዘለቀዳ የሮ አማ ከና መጋላ ባህር ዳር keessatti ሲዳን ijaarameef jira. ሲዳን gootummaa isaa ibsu. Garuu gaafa gootummaa isaa san ibsamu saba Oromoo osoo hin taane saba Amaaraa akka ta'etti kan nutti himamaa asige. Siidaa Balaa Zallaqaa dhaabbachuun gootummaa isaa faarsuun waan fudhatama qabudha. Sabummaa isaa jijjiiruun garuu yakkaa jedhu maanguddoonnii fi hayyoonni seenaa. Balaa Zallaqee kun booda kana gaahi Balaa Zallaqee inni Wallo Soomee biyya jedhamtu Boorar keessa dhalatee Gojjaan baheetti guddate. Balaa Zallaqee nama cimaadha. Balaa Zallaqee Oromoo ta'uusaas kaneessaniiru. Garuu dhumarratti akka inni itti du'e nan beekaa. Duun isaa fannisanii Haayile Sillaaseetu ajjeese. Kanaafi tarii utuu hambiraa ta'ee du'arraa hambisuu laataa kan jedhu immoo gaaffii sammuu koo keessa jirti. Kun maa inni gadi qabaadhuma gootummaa Oromooti jechaa kooti. Gootichi Oromoo Walloo Waalalliin Xilaa'uun goota caalu Oromoon Walloo godhatee guddisee Itoophiyaadhaaf gumaache ta'us waan Oromoo ta'e qofaaf seenaan isaa hagarraatti ukkaamsamee hafeera. Waalalliin Mokonnan kan jedhamu achitti dubbatte waan nama saalfachiisu waan akka Itoophiyaatiin tamaariin tokko jira. Inni Walloo mata masaati Oromoo ta'uu matu alaqaa antee lamin indii Oromoo laa ayidilma seenaa Oromoon beektu taa'etti urga diirama nama gargarii isaan baasa. Inni immoo ha'ilanyaa beekamaa isa sin ajjeesan. Waalalliin Mokonnan jedhama milikkata laa kan itti saalfanne dubbadhu. Oromoon dirree waraanaa bulchiisa mootummaa Itoophiyaa keessatti bakka guddaa argachaa dhufuun mataa dhukkubbii kan itti ta'e moototni atseewwaniin heddumminni afaanii fi aadaa garaagaraa aangoo sanyii walirraa fuuchuu nu dhowwa jechuun sabaa fi sablammoota biyya kanaa irratti illee duulaa turaniiru.
Keessumaa Oromoon tokko taanaan akka galaanaa nu liqimsa jechuun waan sodaataniif xiyyeeffannoo addaatiin tooftaa waraanaa fayyadamaa turaniiru. Mootummaa Gondor keessatti Oromoon Walloo akkasiin liqimsamaa dhufe. Yeroo sanitti Tewoodiroos tokkummaa Oromoo Walloo cabsee aangoo dhuunfachuudhaaf mala dha'uu kan eegale. Haaluma kanaan jaarraan 19ffaan akkuma seenaa haga jaarraa 16ffaatti ture Oromoodhaaf qormaata biroo dhalee ture. Waraanni gita bittootaa Atsee Tewoodiroosiin dursamu Oromoo Walloo irratti duuluu eegale. Akka karoora isaaniitti Oromoo naannoo isaanii jiran fixuun gara biyya Oromoo giddu galeessaatti duuluu murteessani. Ta'us Oromoon Walloo waraana aadaatiin mo'amuu akka hin dandeenye waan hubateef gara mootittii Ingilizitti iyyatee ture. Atsee Tewoodiroos xalayaa deeggarsaa meeshaa waraanaa akka barreesse kan ragaa ba'e ammoo qorataa seenaa Greenfield bara 1965 qorannoo isaa keessatti bal'inaan kaa'ee tureeni. Xalayaan Tewoodiroos yeroo sanitti mootummaa Ingiliziitiif barreessamte akkas jetti. Tewoodiroos moggaasa Waaqayyoo mootii moototaa Itoophiyaarraa, mootuu Viiktooriyaa mootittii Ingiliziif, mootonni abbaa keenyaa uumaa isaanii Waaqa waan dagataniif aangoo isaanii galootaa fi cubbamtootatti dabarsee kenne. Haa ta'u malee Waaqayyo na uume daaraa keessaa na kaasee mootummaa abbootii keenyaa gara kootti deebisee na muude. Abboota koo akkan bakka bu'uuf humnaa fi dandeettii eebbaanaaf kenne. Humna koo kanaanis galoota gara boollaatti gadi oofeera. Turkootas akka biyya koo gadi lakkisanii bahan akeekkachiiseera. Isaan immoo didanii wallaansoo naan qabaa jiru. Meeshaan waraanaa ammayyaa waan na barbaachisuuf na deeggeri. Mootittiin Ingiliz meeshaalee waraana gosa adda addaa gaaffii Tewoodiroos irratti hundaa'uudhaan tumsiteettiifi. Meeshaalee kanatti fayyadamuun Oromoo Walloo Maqdalaarraa Hallayyaatti darbe. Harkaa fi miilla muree gara jabummaa isaa itti agarsiise. Warra booji'aman harka isaanii muree morma isaaniitti fannisuun akka fuula isaa dura darban taasise. Tewoodiroos du'a Saayila Sillaasee akka carraatti fayyadamee maatii Saayila Sillaasee booji'ee gara Gondoritti geessuun daangaa bulchiisa isaa babal'isuuf yaadee ture. Minilikis Gondoritti kan hidhameef sababa kana. Yeroo sanitti mootittiin Oromoo Walloo Warqituun onnee gootummaatiin waraana Oromoo qabattee Tewoodiroositti duultee jirti. Tewoodiroos osoo waraana kanatti hin seenin dura mucaa ishee Kiristinnaa kaasee ture. Haa ta'u malee mucaa Warqituu duraan Kiristinnaa kaase dabalee waraana isaatiin booji'ee Maqdalaatti hidhee ture. Mucaa ishees harkaa baasuudhaaf humna guutuun waraante. Loltoonni Warqituu Tewoodiroos marsee baagala dhowwuudhaan loltoota isaa guutummaatti fixuun Tewoodiroosiinis Maqdalaatti ajjeesistee jirti. Warqituun ilma ishee lubbuun argachuu hawwitus Tewoodiroos waan ajjeeseef argachuu hin dandeenye. የእሷ በታሪክ የሚታወቀው ምንድን ነው? አጼ ዮሐንስ ማን ነው? አጼ ቴዎድሮስ ልጇን ክርስትናን ስቶላት ነበር። መጨረሻ ላይ ግን እነዚህ እነ ምኒልክ ምኑ ሲያመልጡ ከመቅደላ ያው ማምለጣቸው ሲሰማ ያንን ክርስትና ያነሱትን ልጅ ሳይቀር አጼ ቴዎድሮስ ደግሞ እርምጃ ወሰዱ። ያው እግርና እግራቸውን ማነው እየቆረጡ ወይም እየገደሉ በመቅደላ ገደል ላይ ወረወሯቸው ምናምን የሚል ነገር አለ። ያንን ስትሰማ እሷ ደግሞ ፊት ምኒልክን ይዛ የተያዘው ልጇ እንዲለቀቅ ፈልጋ ነበር። ግን የልጇን መገደል ስትሰማ ደግሞ ምኒልክን አሾልካ ያው ሸዋ እንዲገባ አደረገች ማለት ነው። ዱን Tewoodiroos Minilik mana hidhaa Gondor keessaa akka bahee gara qe'ee abbaa isaatti deebi'u carraa uumeefii jira. Yeroo kana Minilik mana hidhaa Tewoodiroosii bahee gara Ankoobar qe'ee abbaa isaa Saayila Sillaaseetti erga deebi'ee booda mootota Gondor irraa fottoqee aangoo abbaa isaa Saayila Sillaasee bara 1814 fudhatee mootii moototaa jedhee ofuma isaatiif of moggaase. Minilik mana hidhaatii bahee mootii moototaa jedhee of muuduun Ankoobar bulchuu
bira darbeem du'a mooticha Tewoodiroos akka carraatti fayyadamuun mootii biyya Tigraay waliin hidhata uumee Walloo kallattii lamaan waraananii yeroo gabaabaa keessatti bakka Boruu Meedaa jedhamutti naannoo Deeseetti wal argan. Oromoo Walloo eenyummaa Oromummaa harkaa gatuun amantaa tokko biyya tokkoo fi afaan tokko uumuudhaaf sochii guddaa yeroo itti taasisan ture. Oromoota eenyummaa isaaniitiin boonan 20,000 ol ta'an walitti qabanii warri kaan akka irraa baratan jedhanii bakka dirree Boruu yookaan Boruu Meedaa jedhamutti Deesseetti fixanii jiru. Boromtaa korma qalanii nyaachisuudhaaf karoorfatanii gara qe'ee isaaniitti deebi'anii galuun bulanii akka deebi'an itti himan. Yohaannis sun nama 20 fixee bara halkan takka keessa guyyaa tokko fi halkan tokko bakkeetti kanaanii dhufe erga Sudaan kanaan dhufe sajjiis gaaf takka ilma koo waan isinitti mukeessaa gaaf takka urguman dhaladhe sabsabaa taarikiin hin dubbatamaa ilmi Amaaraa Oromoo Walloo Minilikii kan jedhan malee gaaf takka Yohaannis maqaan dhawan hin dhageenye. Maaliif natti fakkaateera Oromoo sila fixeeru in baraggaga jechaaf haa ta'u in tuqan bakka kan. Kan nama qalaa turanii kan nama fixaa turanii isaan har'a yoo kaatee saaxila baasna jedhu seenaa xurwaa isaaniiti. Seenaan sun akka bahu barbaadan. Seenaan sun akka bahu waan hin barbaanneef jabaatanii amma sitta duulu. Kun maal godhaa? Kun amma seenaa darbee ammaaf maal fayyadaa? Nuttuu beekaman akka nu dhukkubsu. Kan goddamnes nu. Seenaa keenyas kan barreeffachuun nurra jiru nu. Yohaannis mootichi Tigraay Oromoo Walloo waliin wallaansoo qabuun umrii aangoo isaa gabaabseeraa jedhu maanguddoon argaa dhageettii Ahmad Idris. Yohaannis asii qaalluu kana keessa bakkeetti gaafi tokko ija sabassaba kafaraan kafaru isa uduu qalu isa foon nyaatee kirriitti uduu gadhiisu darbuush ila taarikiin gatamne kan Amaarri haasa'u gaala yaabbattee gaala qabattee itti duulte Sudaan inni asin nama fixu jira taarikiin galabbatamne kun nama beete saalfate kana itti duule waraqaa gaatti erga waraqatti ilaale indaraasota isaa iyyisiisee nagaarii gossame kaase Yohaannis halkoo fi warqa shokoksite dhamma gaangoon isaa gaangoo lama jala deemaa ishee takka bu'e gaa lakkii jedhanii isheessan Jibriil didee bu'e matammaa bu'e xeexar fakkeessee dunkwaan dhaggaa taa'e itti isheen tashiin halkan maaxaa keessaa gaala qabdi. Indaraasee isaa bichaa mututu gootee bixxeessa kana kutanii qabanii qalqalloon naqanii ijoolleef gaddeemanii daakanii eeggaa raawwatan qabanii kaartuun baasanii qoricha dibanii kaartumitti wannitti wanni waannaa katamaa Bayyaasaatti zabana guddaa taa'e ammaa footoon isaa jiraa jedhan. Yohaannisii fi Minilik ofii isaaniitiin kallattiidhaan Oromoo Walloo hin bulchine. Erga Oromoonni Walloo mootamanii booda Oromoodhuma keessaa dirqisiisanii aangoo raas itti kennuun boodaan isaan tiksaa hojjechiisaa turaniiru. Mootota Walloo erga Walloon mo'atame booda aangootti dhufan keessaa Raas Mohammad Alii isaan tokko. Raas Mohammad Alii yookaan Raas Mikaa'el gosa Oromoo warra emanuuti. Masaraan isaanii yeroo ammaa fuuldura gaara Garaadoo magaalaa Deessee gara kibbaatti argama. Masaraan kun masaraa mootota bara san ijaaraman hunda qulqullinaanis ta'ee bal'inaan ni caala. Raas Mohammad Aliin maqaa garagaraatiin kan isaan beekaman. Inni kunis Raas Mohammad Alii Liiban, Raas Mohammad Alii Boruu akkasumas immoo Raas Mohammad Alii Abbaa Bullaa jedhamuudhaan beekamu.
bullaan farda isaaniiti. Boruun ammoo bakka isaanitti kiristaanummaa cuubamanii itti kiristaana ta'an boruu meedaadha. Akkasuma maqaan isaanii Raas Muhammad Ali Liiban kan jedhamudha. Masaraa isaanii keessaa bakki kun mana jireenyaa isaaniiti. Bara 1875 kan hojjetame yogguu ta'u bara 1936 ammoo haaromsameeti jirama. Raas Muhammad Ali masaraa isaanii keessatti egaa wantoota ammayyaa hunda guuttataniiti kan isaan jiraachaa turani. Kun immoo jenereetera. Jenereeterri kun baay'ee qulqullina guddaa kan qabu hamma ammaatti illee sibiilli isaa kan hin dammeessaan yogguu ta'u as cinaa isaatti immoo mana kadhannaa guyyaa guyyaadhaan ganamaa fi galgala akkasumas guyyaas keessatti kadhatanullee kunoo asuma cinaa kanatti argama. Egaa mana dhiqannaa illee kan ammayyaa'e kan qaban ta'uusaa as mana jireenyaa isaanii keessatti isin agarsiisne jirra. Masaraa kana namoota yeroo ammaa daawwataniif wantootni Oromoo urgaan masaraa kana keessa har'allee hambaa ta'anii jiru. Raas Muhammad Ali Liiban sirnichaan dirqamanii waan isaan jedhan raawwatanus Oromoo ta'uu isaanii dhaloota boodaan dhufaniif masaraa kana keessa kaa'aniiru. Masaraa kana keessaa guutuu mana jireenyaa yookaan ilfinyii mootichaa oliin ilaalem. Bokkuun abbaa gadaa harka quba shaniin marsee kan qabetu haala hin beekamneen gadi garagalchaniin faaya garagaraatiin marsanii achirra kaa'amee ilaaltu. Kunis dirqameeti malee Oromoon gadaadhaan bula jechuu isaanii agarsiisa. Bokkuu kana agarraatti namni hubatee ilaale hin jiru. Hambaan kun eegamuu qaba. Diddaa gabrummaa fi mirga Oromoo ukkaamsuu akka raawwachiisaniif bakka bu'aa sirna gita bittootaa ta'anii haga bara 1910tti walloo gabbarsiisan illee namoonni masaraa kana keessa hojjetan hedduun isaanii Oromoota ragaan ni agarsiisa. Raangoo isaaniitti mootota gita bittootaa waliin fuudhaa fi heerumaan Rooma cimsachuun Oromummaa dhoksuu keessatti qooda akka ba'an isaan taasiseera. Muhammad Ali Ali eenyu Ali Bullaa. Sheehin Mikaa'el tan ammoo Raas Ali kan jedhamu wanni jira isa ambaasal inni suni Raas Ali wanis immoo Raas Muhammad Ali ngau jala baagin Raas achuma Raasi isaanuma kanaa jiru hojjeta ilmisaa Asfaa Ali kan jedhamu qaba amma Oromoo dhiise Asfaa baasee ilma isaati Ali kun Asfaa Ali kun jaanxilaa Asfaanyaa jaanxilaa Asfaa Zarne jedha inni Oromoo isaan Oromoo baqatan akka foon harreetti Oromoo baqatan eggaasan. Jaanxilaa Asfaaf sun eenyu fuudhee Iyyaasuu Mikaa'elii fi Sihin Mikaa'el siin hin jenne Sihin timirti biyya lama ammata. Sihin tana fuudhee intala wala barbaadanii intala Nugus Mikaa'el Muhammad Ali kanaa fuudhee Asfaa Alii kun yaggaa fuudhe Asfaa Alii kun eenyu dhashee Sihinattiin isu wallo Asfaa Aliitis wallo manan Asfaa dhashe. Manan Asfaa immoo ilmi Raas Mokonnon Tafarii Mokonnon fuute. Jaanoo bira dhaqeegaa Tafarii Mokonnon. Minilik Oromoo Walloo warra imanuu keessaa Xaayituu Buxxul fuudhem. Xaayituun kan Buxxulim. Buxxul ijoollee sadii qabam. Aluulaa Walee fi Xaayituudham. Raas Muhammad Ali maatii Minilik keessaa Shawaaraggad fuuchuun Liji Iyyaasuu fi Sihiniin horatan. Sihin immoo Menaniin deessem. Itiggee Menan haadha warraa Tafarii Mokonnon yookaan immoo Haayila Sillaaseetim. Moototni atseewwanii tooftaa heerumaatiif aangawoota Oromoo kiyyeessanii qabuudhaan Oromoon bal'aan akkasiin hacuucaa turaniim. Wayzaree sun booda Addis Ababaa galtee baay'ee teesse. Ihe urgumbee taa'ee lijeem urgumnaa tosum urgumnu harkaan oduu achiin dhaqanii duwwate. Jabana dhiyoo gamamma dargisheenuu kan wayzaree sun haadhii Manan Asfaawutiin Girmaa'ee Teeyyee ishiin jedhamte.
Aangoonis akka harka isaaniitii hin baane maatiidhaan wal dhaalchisaa adeeman. Aangoon Minilik akka lubbuun dheeratuuf illee Xaayituun bu'aa cimaa keessetti jedhamam. ጣይቱ ያልሰራችው ምን ነገር አለ ብለህ ነው? እሷ እንግዲህ ብዙ ነገር አተረማምሳለች። አሁን ሌላውን ተወውና እንትን ልጅ ኢያሱ የተወለደው ከሸዋረገድ ነው። ሸዋረገድ የንጉስ ምኒልክ ልጅ ናት። እንደገና የአጼ ኢያሱ አባት ማን ነው? የልጅ ኢያሱ አባት ደግሞ ንጉስ ሚካኤል ወይም መሐመድ ያሊ ናቸው። ሁለቱ እንዲገናኙ ግን ያደረገችው እሷ ናት። ጣይቱን አባን ወራሼ ምኒልክ ባላባቶታ ኦሮሞ ወሎ ወሊን ፉዳፍ ሄሩማን ፍሮሜም harka isaaniitiin Oromoo akka reebu ga'ee guddaa taphatteettiin maqaa fi seenaa Oromoo jijjiiruun illee Oromoo gatii kaffalchiisteettiin. Finfinnees abbaan baase ishee yaggaa bishaan tana agarte achi kaatee buuti. Bishaan tana agarsiisanii bishaan tana asumatti immoo citaa kana amanii asumatti daasii godhan asumatti agar weetiin uummanni baalaal jettee wallo ishiin Oromoo hor buliti walay buxulfaati marsaas. Finfinneedha jedhanii Finfinnee ayidillam jechuudha. Ishiin gaa'ul qabu ishiiti. Qaanqaa ishiiti. Guddisuu ishiiti hin balleessine. Namni waan ofii barbaadami. Finfinnee ayidillam Addis Ababaa nuti. Ababaa haarawaa reefuu argannee jecha. Waqtii sanitti gaa ishiin hin guddifte. Akka guddatu goota. Gin Oromoo maqaa Oromoo balleessite. Minilikii fi Yohaannis mootichi Tigraay boruu irratti Walloo bakka lamatti erga qooddatanii booda Minilik lafa Oromoo bal'aa gara kibbaa jiru to'annoo isaa jala oolchuudhaaf boqonnaa tokko malee waraanaa ture. Kunis ta'ee Oromoota meeshaa waraana aadaatiin mo'achuun akka hin danda'amne kan hubate Minilik muuxannoo Tewoodiroos irraa yeroo mana hidhaasaa ture qooddatetti mootota Ingilizii waliin hidhata cimaa uummatee ture. Minilik gama isaatiin mootittii Viiktooriyaa mootuu biyya Ingilizii deeggarsa humna raayyaa ittisaatii fi meeshaa waraanaa adda addaa gaafatee ture. Jaalala Waaqayyoo ta'ee humnaa fi umurii yoonaa kenne daangaa Itoophiyaa durii hanga Suudaan lixaa fi Oromiyaa guutuu deebisuuf dhama'aan jira. Itoophiyaan waggoota 1400 namoota amantii hin qabneen marfamtee turte. Kana gara amantii abboota keenyaatti deebisuuf atis akka humna naaf laattu abdiin qaba. Isaan dippiloomaatiidhaan hin cimanii Awurooppaan qawwee kennee fi qawwee sun immoo alaalaatti akka uummanni kun rukutamu godhee erga rukutame immoo hin injifatame. Hoggaa ibidditti baay'ate sibiiluu hin baqa. Namni sibiddatti baay'ate hin dhume. Oromoota miliyoona meeqa caalutu dhume kala miliyoona 5tti xiqqaate yeroo san seenaa hoggaan dubbisu ta'e. Kumaalaan lammii Ingiliz waraana Minilik hoogganu Cornwallis Harris waraana Minilik hoogganaa yeroo turetti taateewwan waraana Oromoo irratti raawwatamu waan ilaalaa ture akkasitti barreessee jira. Guyyaa keessaa sa'aatii 8 waraana Minilik dirree sulultaa irraa walitti qabnee yeroo tulluu tokko irraa asii gadi ilaallu qonnaan bultoonni Finfinnee dakaa midhaan isaanii daalifee sassaabbiif qaqqabe handaara isaa darbanii marsu. Minilik asii gadi ilaalaa fardaa fi gibira waggaa kanaa hin kanfalle waan ta'eef midhaan isaanii kana abidda itti qabsiisaa jedhe. Raayyaan ittisaa Minilik mana qonnaan bultootaa hunda irra deemanii sakattaanii waan argatan erga saamanii booda ibidda itti qabsiisanii midhaan mana keessaa fi alaa reef daalifaa jiru hundi barbadaa'e. Guyyuma kana gara Oromoota meettaatti darbinee Oromoota 4,500 ajjeesnee jirra. Jechuun diinummaa Minilikii fi loltuun isaa uummata Oromootiif qabu galmee seenaa keessatti ragaa ba'eera. Wanni na dhaga'amu Oromoonni dhumte sun Oromoon akkas dhume sun warri immoo Oromoo qaxaqaxa sunis hojii deebi'anii har'a amma darajaan Oromoon gahu jiru kan hojii arganii Oromoonni dhuma sun immoo jagnoonni sun jagna baay'een dhumeera biyya kanarraa fannisee fate. Atsee Minilik bara 1840 irraa kaasee haga 1913tti aangoorra kan ture yoo ta'u liji Iyyaasuu Muhammad Alii aangoo isaa akka dhaalu dhaammatee 1913 akka lakkoofsa Awurooppaatti du'eera. Iyyaasuun bara 1889 abbaa isaa Muhammad Alii fi haadha isaa Shawaaraggaa maatii Minilik keessaa dhalatee jira.
Iyyaasuun dhalatee ji'a jaatti haati isaa Shawaaraggaan waan duuteef akkoo isaa Xaayituu Buxxul biratti guddate. Minilik dhala waan hin qabneef maatii isaa keessaa nama aangoo itti kennu dhabee yeroo dheeraa yaaddoo keessa ture. Aangoon ammoo dirqama yoo ijoollee dhaban illee maatii yookaan immoo fira dhiyoo mootichaa keessaa ba'uun waan dirqama ta'eef Iyyaasuun teessoo mootichaa dhaale. Liji Iyyaasuun akkuma aangootti dhufeen intala Raas Mangashaam Yohaannis Roomaan Warq Mangashaa fuudhee jira. Mangashaan ilma mooticha Yohaannis Afuraffaati. Waggaa tokko osoo hin turin Roomaan Warqiin dhiisee Sabile Wangeel Miikaa'el intala mootii Goojjam fuudhee jira. Jimmaadhaa immoo intala Abbaa Jifaar, Harar irraa intala Amiir Abdullaahim, Affaar irraa akkasuma Walloo Sanbatee irraas fuudheeraa jedhama. Wagguma jalqabaa keessatti caamsaa 31 raasaa baateen fonqolchi mootummaa Iyyaasuu irratti raawwatee ture. Hagayya 19 immoo Iyyaasuu summii nyaachisuudhaaf yaalanii jalaa fashalaa'e. Iyyaasuun Turkootaa fi Jarmoonota waliin hariiroo uumuun maatii mootota Atseewwanii aarseera. Iyyaasuu irratti yaaliiwwan kun kan isaan yaalamaniif Turkootaa fi Jarmoonota waliin hariiroo uumuun isaa maatii mootota Atseewwanii aarsuu isaatiin. Walqixxummaa amantaa hojiin agarsiisuuf bataskaanaa fi maskiida ijaarsisuun isaas hinaaffaa keessatti uume ture. Yeroo sanitti maskiida ijaarsisuu mitiin maqaa islaamummaatiin waamamuun dhorkaa waan tureef namni kun musliimota waliin suuraa ka'a. Gara Harar, Affaarii fi Sumaaleetti deddeebi'a. Hidhatni isaa hawaasa musliimaa biyya keessaa fi alaa waliin qabu shakkii keessa nu galcheera jechuun maqaa xureessuu itti fufan. Walqixxummaan sabummaa fi amantaa bara hin yaadamnetti Iyyaasuun ilaalcha kana cabsuudhaaf yaalii godhaa ture. Yeroo sanatti ajajaa waraanaa kan ture Habte Waldi Diinagdeem yookaan Quseen illee gara Atseewwanii goree Iyyaasuu aangoorraa kaasuudhaaf dhiibbaa gochaa turuun isaa Iyyaasuu gaddisiiseera. Shirri isaan xaxan osoo hin turin fulbaana 17 1916 akka lakkoofsa Awurooppaatti Iyyaasuu aangoorraa kaasanii maatii Minilik keessaa Zawdituu muudanii. Tafarii Mokonniniin immoo aangoo Raas jedhamu kennuun Zawdituu akka deeggaruuf bira kaawwan. Yeroo muudamni kun raawwatamu Iyyaasuun Harar ture. Gocha isaaniitti kan aare Iyyaasuun loltoota isaa keessaa muraasa fonqolcha mootummaa isaa akka baraaraniif gara Finfinneetti ergus mi'eessoo ga'anii akka hin milkoofne hubatanii deebi'an. Yeroo kana Raas Muhammad Alii gocha ilma isaa irratti raawwatametti gadduun ilma isaa deeggaruudhaaf waraana 80,000 fudhatee yoo duulu waraana Sagalee irratti mo'atame. Sagalee xiqqaa isheenee maalloo nugusoo ati maal loltaa jedhanii achi gataaf xoorii isaanii assaaffaranii kaa'anii gorsaniiranii inni walloo waggaa dhufu isaan qeesiin isaan taqabbalee manguddoon isaan taqabbale gawwame walloo munyina taa'ee duuba inni itti deemee gaa nugus Mikaa'el kun ilmi kee jiraa hin tuqne nu baqateeraa hin dhufaa baganuu dhuftee jedhanii dunkwaan kee naqanii qaban xooriin taa'ee quban qabu walloo munyinoo kan jedhamu isaan duruu itti gorgisaan fardarra ta'anii namni mul'atu nama keessaa farda fuudhanii irraa qabanii Addis Ababaa buusu naqanii Finfinnee naqanii hidhan horii asii tokkositti bananii bitin tin jedhee walloo kun hin hafne warree manoo hin hafne ji'aanii asin dawwee keessaan Affaar keessaan dhufanii gara miilli luqqa'ee beelawanii quuncawanii gale. Finfinnee ga'ees hin milkoofne. Iyyaasuun waggoota 3 sanuu kiyyoo hedduun itti marsamee Itoophiyaadhaaf hojii hedduu hojjetee ture. Askarii Iyyaasoo ture banki. Gaafa Iyyaasuun armaa jogola kan jedhamu jogola Iyyaasoo kan jedhamu hin jira amma biyya Jiillee gubbatti gaafa inni asii ka'ee biyya Harargeetti badu abbaan koo wajjin badee bara 3tti ulaa qurquraa jedhama. Uummanni kun beekaa ulaa qurquraa bara 3tti galee Iyyaasoo bira garagalee abbaan kooti akkanatti abbaan kiyyaa yaada kana kan naa kenne jechuudha. Seenaa jabaa qaba Iyyaasuun kun. Seenaan jabaan isaa kuni muka kana kophaa utuu hin ta'in muka tokko jira ammallee laaftoo cabaas gadi jira hin jige. Qilxuu gubbaan baheetu mujjisse hidda shiidhaa lafatti gad dhaabe. Hagam dheerataa hoo jenne hin beeknu islaamiti qabnu laalle yeroo sanitti fardaan gulufaa dhufeeti Iyyaasuun kun eeboo darbata. Jala kuteeti farda kanaan oduunti eeboo sun lafa hin akkanatti qabatee
eeboo san qabate jechuudha. Nama seenaa qabu guddicha jechuudha Iyyaasoon kun. Seerri adaba yakkaa bara mootummaa isaa ragga'eem. Poolisiin Xurumbullee jedhamu magaalota irratti kan hundaa'es bara mootummaa Iyyaasuuti. Yaadota tarkaanfataa hedduu mirga sabaa fi sablammootaa kabachiisu maddisiiseera. Iyyaasuun yeroo san osoo aangoorra tureera ta'eem Oromoon jaarraa tokkoof hacuuccaa keessatti hin kufu ture jedhu hayyoonni garagaraa. Seenaa isaa guutuu dookumantarii biraatiin isinii dhiyeessinam.